Qur'aanni kabajamaanii fi wangeelli Yesuus maalii jedhu mee waan Qur'aannii fi wangeelli maalummaa Yesuus hoggaanuu ibsan haa ilaallu. Akka kiristaanonni har'a afaaniin nutti dubbatan osoo hin taane akka barreeffamee jiru waliin haa ilaallu. Warra dhugaa barbaadu Rabbiin nu haa taasisu. Wangeelli Yesuus nama barakaa qabu ergamaa Rabbiiti jedha. Tokkoffaa Waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa Yesuus Kiristoos isa ati ergites beekuun isaanii jireenya bara baraati. Yohaannis 17:3 irratti. Yohaannis 17:1 hanga 26 dubbisuu dandeessu. Lammaffaa Yesuus ammas itti deebi'ee nagaan isiniif haa ta'u isaaniin jedhee itti fufee abbaan akkuma na erge anis ammoo isin nan erga jedhee isaanitti dubbate. Yohaannis 20:21 irratti. Sadaffaa dhuguman isinitti hima dubbii koo dhagahee isa na ergetti kan amanu jireenya bara baraa qaba. Inni du'a keessaa gara jireenyaatti darbe malee gara murtii hin dhaqu. Yohaannis 5:24. Afraffaa namni ana hin jaallanne ammoo dubbii koo hundumaa hin raawwatu. Dubbiin isin dhageessan kunis kan abbicha isa na ergeeti malee kan koo miti jedheen. Yohaannis 14:24. Shanaffaa ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u. Abbaa koo irraa akkan dhagahetti nan murteessa. Murtiin koos qajeelaadha. Anoo yaada koo jala deemuu hin barbaadu. Yaada isa na ergee jala deemuu malee.